Yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun tanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiinuu laalannuun mul'ata maali teenya tuuni. Yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun tanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiinuu laalannuun mul'ata maali teenya tuuni. Osoo biyya qabnuu akkan qabne osoo biyya qabnuu dhabnee akkan qabne jiraachuu dadhabne biyyaarraa godaanne hidhaa fi ajjeechaan kunoo bakkayyuutti ilmaan Oromoodhaa qofaaf taate qooda garaan booyan dhiifne. Osoo biyya qabnuu dhabnee akkan qabne jiraachuu dadhabne biyyaarraa godaanne hidhaa fi ajjeechaan kunoo bakkayyuutti ilmaan Oromoodhaa qofaaf qooda taate garaan booyan dhiifne. Yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun tanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiinuu laalannuun mul'ata maali teenya tuuni. Yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun tanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiinuu laalannuun mul'ata maali teenya tuuni. Ardiilee addunyaa guutuu jiran keeysa biyyoottan Arabaa dureedhaan fakkeenya gammoojjii Eeshiyaa rareef gaara keeysa gammoojjii Eeshiyaa rareef gaara keeysa halaala addaatee fagoodhaa mul'ata gogaaf lafeensaa lammiisaa bakeenya. Ardiilee addunyaa guutuu jiran keeysa biyyoottan Arabaa dureedhaan fakkeenya gammoojjii Eeshiyaa rareef gaara keeysa halaala addaatee fagoodhaa mul'ata gogaaf lafeensaa lammiisaa bakeenya. Gogaaf lafeensaa lammiisaa bakeenya. Yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun tanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiini laalannuun mul'ata maali teenya tuuni. Yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun tanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiini laalannuun mul'ata maali teenya tuuni. Mudannoo ulfaatu waan garaasi nyaata amaanuun dadhabee qamaan irra dhaabe ijannaan mul'atti kaniini wakkaanne garaan of dadhabee imimmaan harcaasa kumaatama hedduu bakkee tokko ciisa. Yemeensaa naattiin argee ilmaan Oromoo akaayii shunkurtaa. Yemeensaa naattiin argee ilmaan Oromoo akaayii shunkurtaa. Yemeensaa naattiin argee ilma Oromoo akaayii shunkurtaa. Mudannoo ulfaatu waan garaasi nyaata amaanuun dadhabee qamaan irra dhaabe ijannaan mul'atti kaniini wakkanne garaan of dadhabee imimmaan harcaasa kumaatama hedduu bakkee tokko ciisa. Yemeensaa naattiin argee ilma Oromoo akaayii shunkurtaa. Yaman sana'aatiin argee ilma Oromoo akaayii shunkurtaa.
yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun taanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiini laalannuun mul'ata maali teenyatuuni yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun taanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiini laalannuun mul'ata maali teenyatuuni osoo biyya qabnu dhabnee akka hin qabne jiraachuu dadhabnee biyyarraa godaannee hidhaa fi ajjeechaan kunoo bakka yuutti ilmaan Oromoodha qofaaf qooda taate garaan booyan dhiifne osoo biyya qabnu dhabnee akka hin qabne jiraachuu dadhabnee biyyarraa godaannee hidhaa fi ajjeechaan kunoo bakka yuutti ilmaan Oromoodha qofaaf qooda taate garaan booyan dhiifne yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun taanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiini laalannuun mul'ata maali teenyatuuni yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun taanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiini laalannuun mul'ata maali teenyatuuni ardiilee addunyaa guutuu jiran keessa biyyootan Arabaa dureedhaan fakkeenya gammoojjii Eeshiyaa Harareef gaara keessa halaala addaattee fagoodhaa mul'ata gogaa foon lafeensaa lammiisaa aba keenya gogaa foon lafeensaa lammiisaa aba keenya mudannoo ulfaatu waan garaasi nyaata amaanuun dadhaabee qamaan irra dhaabbe ijaan mul'atti kaneeni waaqanne garaan of dadhaabee imimmaan harcaasa kumaatama hedduu bakkee tokko ciisa yaman saanaattiin argee ilma Oromoo akaayii shunkurta yaman saanaattiin argee ilma Oromoo akaayii shunkurta yaman saanaattiin argee ilma Oromoo akaayii shunkurta yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun taanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiinuu laalannuun mul'ata maali teenyatuuni yaa ilmaan Oromoo maalimee furmaanni biyya teenya irrattis nuun taanee jiruuni addunyaa tanarraa bakkummaan hundiinuu laalannuun mul'ata maali teenyatuuni osoo biyya qabnu akka hin qabne osoo biyya qabnu dhabnee akka hin qabne jiraachuu dadhabnee biyyarraa godaannee hidhaa fi ajjeechaan kunoo bakka yuutti ilmaan Oromoodha qofaaf taate qooda garaan booyan dhiifne osoo biyya qabnu dhabnee akka hin qabne jiraachuu dadhabnee biyyarraa godaannee hidhaa fi ajjeechaan kunoo bakka yuutti ilmaan Oromoodha.